Magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Bokkuu Shananiitti konfiraansiin tajaajilaa fi tajaajilamaa taa'ame. Qaamoleen hawaasaa adda addaa hojjettoonni mootummaa akkasumas hooggantoonni aanotaa kutaa magaalattii irraa walitti dhufan konfiraansicha irratti hirmaataniiru. Haalli gurmaa'insaa fi caaseffama akkasumas hojiilee bara 2018tti wiirtuu tajaajila iddoo tokkoo masooba Adaamaan raawwataman ka'umsa mariif dhiyaataniiru. Abbootiin dhimmaa 200,000 fi 35,000 wiirtichaan simatamuu fi akka kutaa magaalaa Bokkuu Shananiittis damee wiirtichaa jiraachuu baatus tajaajila iddoo tokkootiin abbootiin dhimmaa 29,000 fi 70 simatamutu ibsame. Tajaajiloota walitti hidhamiinsa qaban argachuuf kana dura asiif achi dhama'aa turre erga tajaajila iddoo tokkootti eegale kana hobbaafanneerra jedhan hirmaattonni yaada kennaniin. Tajaajilamaa fi tajaajilaan kan jedhamu keessatti jira jechuudha. Fakkeenyaaf galma guddicha Adaamaa gaafa laalle jalqaba maalirraa ka'a? Tikkeetti irraa ka'a jechuudha. Tikkeetti sanii fi Frontoo irraa warri jiran tikkeetti san gaafa kutatan bakka deemu beekaa jechuudha. Kan laaluu jalqabnu teessoo isaa sanii fi kaameraa irra kan jiru fuula nama sanii laaluu danda'uu qabna jechuudha. Wal fakkaata. Argisiifnaa lakkoofsanii teebilii sanii qabannee deemnaa dogoggora qabu jechuudha. Teekinooloojii kana itti fayyadamuu danda'uu qabna jechuudha. Ammas ogeeyyii tokko biratti miira tajaajiltummaa guutuu gonfachiisuun barbaachisaadha jedhan. Rakkooleen bu'uuraalee misoomaa aanota kutaa magaalattii keessatti mul'atanis akka furaman gaafataniiru. Aanaan keenya aanaan Harooretti hanga har'aatitti waajjira tokko hin ijaarranne waajjira ergisaa keessa jira har'aan kana jechuudha. Maaliif hanqinni jalaa qabame gaafa jennee waajjira dhabuudhaan iddoo adda addaa mana kiraa fuudhanii mana kiraa keessatti hojjechaa turan. Mana kiraa kan har'a amma keessa jiran malee mana lama bakkeen isaan kiraa fuudhan keessa hojjetachaa turan nan beekaa jechuudhaan. Sababa hanqinaa waajjira dhabuutiin hojiin isaaniis illee baay'ee waan mijatinatti hin fakkaanne. Kanaaf aanaan keenya xiqqoo gadi nu jalaa bu'ee maali? Hojiin isaa guddaadha. Maal kana jiru kanattan xiqqoo natti dhagahame. Hanqinni hin jiru miti. Hanqinni bakka baay'ee jira. Maal fa'arratti kaabinootuma keenya keessaa yookaan hanqina dandeettii kan hin qabne keessa duraan keessa galee kan hanqina qabu jiraachuu danda'a. Hoogganuu irratti yookaan immoo tajaajila kana kennuu irratti hanqina kan qabu jiraachuu danda'a. Kanaaf garuu uummanni keenya yeroo filannoon geggeeffamu nuyi kaabinee keenya nama hanqina qabu booda deebinee gorfannaa booda deebinee mari'annaa. Har'aaf sababa warra hanqina qabuutiin nuti filannoo keenya tokko duubattis hin deemnudha. Aanaan keenya akkasitti waan kana hundaayyuu sirreeffannee bira dabarree. Dhimmoota ka'aniif gaggeessitoota aanotaatiin ibsi kennamuun hooggantoota olaanoo kutaa magaalichaan kallattiin teechifameera. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee kutaa magaalaa Bokkuu Shananii obbo Qumbiiloon Galee adeemsa hanga ammaa tureen jijjiirama galmeessifne daran dabaluuf hawaasa of cinaa hiriirsuun ni hojjanna jedhan. Qabatamaadhaan raawwii bara kanaatiin kutaan magaalaa Bokkuu Shananii kutaalee magaalaa giddugala haala mijataa qaban keessa jiru. Waludhee jechaadha morma wal qabee waan xiqqoodhaaf kutaa magaalaa lammaffaa baheedha baga gammaddanii isin jechuu barbaada. Kun akkanumatti salphaan hin dhufne jechaadha. Waan amma isin kaaftan kun baay'ee waaqni nu gargaaru gargaarsi waaqaa keessaa dhufu waan salphaadha. Rakkoo bishaanii almost dhufee jira. Rakkoowwan amma kakkaan baay'ee salphaadha jechaadha. Karoorri immoo inni qabatee dhufe immoo kana ol jira. Bakka amma isin kaaftan kana ol jira. Hin milkeessina jechaadha. Waa takka shakkii hin qabne. Haga jirutti milkeessuudhaaf waa takka shakkii. Hoggansi keenya kan kutaa magaalaa, hoggansi keenya kan aanaa kana milkeessuudhaaf amma rakkatu muuxannoo argatee jira waan ta'eef gaaffiiwwan kaaftanis akka deebifnu shakkii hin qabnu. Kanarraa kaanee mariiwwan ka'umsi kan keenya mariin waa hiikuu mari'atee tokkummaa waa hiikuu tokko taatee waa hiikuu waliigaltee waa hiikuu hoggansatti siqxee waa hiikuu hoggansi uummatatti siqee waa hiikuun akka baratamuufi jechaadha. Hojii raawwachiisaa olaanaan kutaa magaalattii obbo Taayyee Doorii sirni ijaarru kan rakkoolee faarsoo osoo hin taane rakkooleef furmaata kan laatudha waan ta'eef hanqinoota mul'atan kallattii kana hordofuun maqsina jedhan. Maaliif badhaadhinni gochaan waa madaalaa jettanii yoo na gaafattan
isintu gocha barbaada malee isin jecha barbaadan nan sobee ummatatu gocha barbaada ummanni kan jedhu jecha ammaa waggaa 27 natti himanii wayyaaneen illee waggaa 27 inuma jedhanii nama waa ta'uu dhabne waltajjii irratti ba'anii inuma nuun jedhanii xabbin jedhu dhaakauma bu'uuraa qofa teechiftanii gaafuma jalqaba waggaa 5 har'aa ta'uu duune dhakaa bu'uuraa santu jira jettanii mire badhaadhinni hoo paartii jechaati moo paartii gochaati gochaati agarsiistuun isaa maali waaqee fudhadhaa